Zunda. Nadi bebar. Maal rifeensi maki. Ai nadi be waruma dhenya hana gasti yesenu jiru. Waruma rifeensi isaanii ganda biraa jiru. Era kun ganda biraan jiru anumarra jira. Akkamati fi? Nagaa akkamati. Fayyaan kee? Fayyaa nagaa jira kuma. Jira alhamdulillah. Maaliif jettoo? Taa'uutti hin jiran ana jirtu. Like waan biraa like maal jedhaman maal irra jirtaa maal haasaa yookiin like ajanda jedhama I don't know. You don't know. Haasawaan jiru si. Selama guddaa. Maaliif ergatti maalirraa akka osoo nu watiin ergatti? Ay ana ሰላም ልበልሽ አገወን ያርግን ጥቆ ትሬጀር ናጋሲ ናጀር ጀዴት Yaati faamilii mana kanaati yeroo dheeraa turte asii. ያ Rakkoon hin jiru naga qabne dhugaa rabbi fayyaa qabna waan jirra atoo maaliif jirta? አሊን ከገጪሱ ደሙ Akkanarra yaa rabbii hiyyeessa jirte haa jawutu bar rabbi jedha karaa gubbaan ciisin jira bar kama barbaade mucaani jaalanne kan jaaladhuuf malee arsiinarra na wajjiin haffaasaa bitteef mo'annan bitteef hay barsiimo intalli ta gosaate obboleessa kiyya maal taate dhiisi obboleettii tiyya gosa goseettee walitti nu dhoofini namni na wajjiin abbaan kiyyaayyuu waan binneef dura dhayyiraachi dhageeffadhu intala kamasii waliin hin dhalle kana kamasii waliin hin guddifne kana gaafa ati gurgurtu abbaanis uffata abbeeraanis uffata gosa keessa dhufanii haa kennaniifi dhufanii haa kennanii eeka akkas kamasii waliin hin dhalchine kana kamasii waliin hin guddifne kana gaafa gurguran ammoo arsii mammaattee bar gursummeetti fuuti nama geettu galchaan nama nan qattuu tageetu wayiiti jira akka mammaa kaatitti jechuudha. Intala guddisnis gamoo qabdu gabbarrii fi kennaan ani seenaa jammar ka isiin jaalatte fidee mana kiyyatti waliin mana godhee fi bitee fi waliin jiraachisa malee warra soddaatuun galchuuyyuu sii ta'e kun. Akkas taanaan intalli tan deeqee fuuti jechuudha kan maal. Deeqee itti fuuti. Wanni dhufu jira. Itti fuudhi kaa. Maaf godhu gurguradha jette itti fuudhi kaa. Ijoolleen gurguradha jenne ta'u mucaan keessan. Mucaan qawwee. Itti fuudhi kaa bara intalli tan deeqee fuuti jechuudha. Amma maa ergatte ati atuuyyuu ta'e isirra guddoo akka waan isiin heerumne waa'ee daa'ima dhiisi qoosa jennu. Ati aadaa arsii keessa hin jirre hin baasin. Ya, abarsa mute raban. Halo. Abarso. Salatani yetteni. Abarso. Halo. Aganya wanni qabsoo dhiisee fada akkuma jawaari hin fuudhe. Kan jedha bar. Dhiirri arsiitun. bakka kana hin ciisa. Maali nama kofalchiisaa tujjaarummaan koo. Dahabaan hojjetame rakabootiin kun dahabaan hojjetame. Wayni obsa kiyya. Hayyee. Dahabaan hojjetame. Yes. Saudi muka Masri. Kan Saudiitiin hojjetame dahaba Saudiitiin hojjetame rakabootiin kiyya. By the way, meeshaan kiyya hundi ganaa dhufa. Gaafa dhufu doolaabiin kiyyayyuu kan dahabaan hojjetame. Sireen kiyya kan dahabaan hojjetame. Sigalee? Yaa. በጣም ቀዳዳ የዓለማችን ቀዳዳ ነገር ነሽ። ማል ጀቹ ኬት ሄዱ ፈረደ ጉዳ እንደ ጥቂሾ ሚዲያ ላይ ሆነሽ ብጥርቅ ሚዲያ ጉባት ይዘ ከተመጣረይታ አከም ማል ጀቹዳ ኦሮሞን ቤቱ ቻርማኪ لا اله الا الله انا جايز كوبي نينكينا غدالا
No angaruma ki amma sarratanya nan barbada yoo argite kan ilal kan gizeen gadi ba'u shanxan naa qabdu borsa doolarii basadi xiqqoodhaan nan kaffalaaf. Ati amma duraa dhibba sadii mana keessanii qabda. Indee maallaqa mana keessan kaa'u kaa. Maallaqa baankiin kaa'a. Bisaa kaardiidhaan deemee baasa. Siluu samtash na. Maaliifin dhagaa maayaan hin qabu namaa mitiyaan kaardiin qabu. Sagalee. Madam Fatia geemi taphannu si wajjin taphadhu. Wantaan akka jarri taap koppiliin yeroo shan naa godha. Ani rakkoo hin qabu. Geemii taphadhus rakkoo hin qabu. Yelluu kooyyee deemnaka. Ayinoo rakkoota akka hin qabu waan. Aslan nama geebaroota xabsiisa deemee waan hin argadhu waan. Obboleettii Jamaal siin jedhee beektaa Adnaan tujjaarri magaalaan Kaayiroon qabdu anuu sibiraan dalagaa duraa 400 godhii siin jaa. Ndaa'uma Kotteedii kottu. dhugaa mana kan kee hanqa kana mana kan kee kana maami. Kanuma yaa. Akuuyaa obboleessa xiyyaa arginatti fakkaatu. Obboleessa xiyya qaalii numa jirtaa si yaadee bar I miss you wallahi. Dhaggeeffadhu duraa 400 godhii mana kan kee hanquma xiqqishoo tanaami xiqqishoo tan. Yaa xiqqishoo manni kee. Hanquma tanaami ati duraa 400 naa kafade anaatu si tolchaa. Si kaffala. No natti ulfaata garuu si ati natti ulfaatta kasi ajajuudhaaf illee. Hojii daawwarfatii humaa rakkoomti na. Akkamitti si ajaja ati obboleettii tiyyaa hiriyaa kiyyaa si galee akkamitti si ajaja hin danda'an. Ati naa wajjin bashannanu qofa gizee barbaaddee iyyuu maallaqa na gaafadhu hanga feete na gaafadhu. Sagalee. Yaanni kan kee hedduu guddaadha. Yaanni koo maaliif? Ani hin qabu tujjaara Kaayiroon keessaa qabdu ana bar. Ani 10,000 sarraatanya qaba. Maaliif baxraq narra jaa jirti bar baxraq. An sarraatanya 10,000 kaffalaaf baatiitti ganama dhuftee galgala deemti. Guyyaatti 3,000 kennaaf yaa of course. Ati har'a mana kana naaf si xareessaa qoy. Mootii jinti weedii si xareessaa qofatiyee. Dhiisisaatti hin dhiistu mucootan. Ayfatiyee. Ifoon laaltee jirta qoys ibsi yaadachiisa. Si argadheen jiraadhee akka mootii. Eegamee eeyyaa ganame hangaatu. Eesin ibsine maqatu afaan kamii filee gaafadhu. Jecha liqeeffadhu. Jedhee si faarse ibsaanii. Thank you so much. Sirbi kummo, kan manni jedhe kummo. Kan dalam gosaa? Nama takkas jedhee irra barreessinaa eri. Yaa sirba ta'us dhaggeeffatee walitti qindeessee barreessuun. Namni godhuu jechuun sirba ta'uyyuu achirraa walaloo sana akkasitti baasuun waan guddaa. haa galatoon. Galatoon. Ibsishaa waannaaw sii galee. Sansaaka mana kootii. Si argadheen jiraadhee akka mootii. Eegamee eeyyaa ganame hangaatu. Eesin ibsine maqatu afaan kamii filee gaafadhu. Jecha liqeeffadhu. Jedhee si faarse ibsaanii. Thank you so much. Du'aan gosaa. Sirbi kummoo kan manni jedhe kummoo. Kan dalam gosaa? Nama takkas jedhee irra barreessinaa eri. Yaa sirba ta'us dhaggeeffatee walitti qindeessee barreessuun. Namni godhuu jechuun sirba ta'uyyuu achirraa walaloo sana akkasitti baasuun. Taate kama dhugaa yoo ka jaalattuun taate ibsishaa kama dhugaa jechuudha.
maakiin dhuftee Hamzaa tuwiin ani ibsichaa wajjin gammachuu irra jira na dhiisii narraa dhaabi jaala kan haa jettu. Ani gaaf san isii jaalachuu akkuma itti fufuu ta'ee garuu teeshin hin godhun. Jaala isii keessa seenee hin badabbatun. Afaan isiit irraa dhaga'uu feetaa? Afaan isii irraa dhaga'uu barbaada baabaa. Tana bichaa naa godhi bakka. Qabshan keessatti na haasutee haala gaariidhaan. Yeah, guys, maqaan kee Hamzaa yaa. Tunis is nickname guys. Hamzaa eenyu ta'e? Hamzaa Amin. Hamzaa Amin. Habibi. Maqaa bareedaa qabda moo maashaallah. Thank you baba. Ma waan sambicha. Jaalalaa booji'amu balleessite malee maqaachi maqaa seenaa qabu maqaa gootota kaleeti. Jaalal bukkuna godhe saabii samii kanarra. Gowwan na qabe saabu jaalalli. Jaala gowwaa bafaaraan እንደዚህ ይዞኝ ባባ ዲስኒ ሳባን ከሶ Yoo afaan isiitirraa dhaga'ini hin amantu? Amanaa hin jiru. Indoom waan osoo na jaalattu na dhiyeessaartu na fakkaataa yoo akkasii amma. Dhuftee natti haa himtu. Indoom osoo ibsa shaayii. Yaa Rabbi akka uumte biqiloota yaa Rabbi. Waan ofii qabu. Nama hedduutti dhukkubni onnee jira. Nama hedduu dhukkubni sukkaraa jira. Nama ayyaaddu. Eessa dhufaarta? Mataan na dhukkubee bara. Nama tokko dhabnaan birraa ba'e. Mataan na dhukkubee ibsi shaanis nu dhiisee deemee gizeen achi deemee ibsi shaanis nama hojii jiraa kophaati yoo kanaan dabbaramee birraa hin. Yaa meeqa sii dawwal? Sii dawwalee? Maali? Isin jiraan. Laaleetiin waan sadii. Wallahi dawwalee fi ture. Ana yeroo miskool takka qofaan arge. Miskool tokko qofaan jira. Tokko sun akka dhibbaatti ilaaltee deebisuu qabda. Of course, samuu ammaan argee bara. Hin seennee ofiisa. Arra biiziin ture, karaan deemuu ture. Qubaan hin qabdu jechuudha. Baraan bilaa keessatti hooqadha. MashaAllah, tabaaraka Rahmaan. Maannaa ergiteerti, maannaa barreessiteerti, maannaan jetteerti jettee sila. Bakka ifatti yeroo hedduu chaatitti waliin goonu kana laaluu qabdata. No an kaaniin laalee barbaada wayi. Ijoolleen haraggeetu fiqirii beekti, jaalala beekti. Afaanumaan jedhe malee keessi isaa homaa hin jiru. Nama jaalatan nama jibbuu hin beekani. Waan ati barbaadde sana ammoo sii godha. Awwala ati gali, nama mana ofii galettu, nama waan harkaa qabu qabatettu, ta biraa nama gaafata. Qabadhu sandiraa sii fuuna si gaafanna nu ilmaan kunoo jaarsotiin hin jirra. Dubartiin teena taarsi akkanaa miti. Kanaafiyyuu waan maanguddoon jedhu dhageetti nu dhagahii nu saalfachiisii nu ilmaan arsiidheen si galee anaqee su komaandoo anaarsi si komaandoo arsi si galee atarargee of jalaa qabaan inta harargee dhageera himbee soddaa sanirraa si galee himbee ka jaalala isiin naa qabdu beeka haga jaaladhu beeka waan nu jedduu jiru jaalala kenna gaba akka ta'e beeka fiqirees kama qaabir jedheenan si galee so kana laaliiti waan amma jettu dhiisiiti deebi'ee si barbaachisaa ta'e sanillee sii godha ucaamu jedheen isin garuu hin biyyoo gigim maal Way. Ani خلاص بقى كانت تنسين دي خلاص بقى خلاص وان ما قلبي انجي وان دوغي جراتو انا فانا ما اكا قاعد بشن بجا جرات hawaasa qofa iyyuu miti bar. Kan kaleessa profaayilii irra kaa'an wallahi ciitii godheeti hima rabbi kakadhe dhagaye waan isin jette. Ana asii ka'ee mana keessan jala jirti asii ka'ee achi dhaqe. Gizii asii ka'ee achi dhaqu muuziqaa ibsishaa dhaggeeffataarti. Kan inni jaalalaaf na waamte waa hundaa dhiifte haalaaf amala koolaalte jedhu san. Usumasii jettee dhaggeeffattu. Kuno akkanatti as caafamanii miti kuno namichi kaartoonii baqqaalaa bakka qonnoo saniin jira mana keessan jala gizee akkana caafaman san achi teettee laalti ammatti wanna xiqqaatti bahe gizee as bahee jedhe silkii kana
akkana gad cuftee kaate. Faaxush naan jette wayyeen jedheen. Argitaa miti aslii naan jette. Coraan kana walitti keessa gatanii maali? Bar ibsa shaa piroofaayilii irraa kaase. Aniin teetuun akkuma nama arginee kana muudii qabadhee mee wallaa jedhe. Mee wallaa jedhana wallaahi piroofaayilii irraa kaase jette. Mee sarchi godhin kijiba laa piroofaayilii irraa kaase leen kaafne na fakkaate. Lamu deebite sarchi goote wallaahi kun alaa irraa kaase. Hai. Isin teessee suura isaa piroofaayilii kiyyatti eegaa jirti. Kana kan Hai si jireen beeku keessan. na dubbiyaa no na barreessi jira na barreessu heesaan inni garuu Maaf hin jedhe barreeffamni isaa akka keessaa kan nu dubbise chira laalli xiinxalaa yaa dhugaatiin soba dubbise. ai maal godhetti akkuma Yoo jechuun xiinxalleena ree. Anamma haasaa isaatirraa galee ijoolleen nan argaa turanii ati sobdee muudii qabattaa yoo majaalattellee yoo ne fiqir daraq no yaadek nama bultii ta'uu miti goggogaadha. Yoo jaartinte bashannanuu feete mana taa'e jettaan yoo jaartinte mana taa'uu feete gabbaa jettaan yoo jaartinte diibina feete shiroo nyaate shiroo nyaate diibina jettaa amalli kee amala dubartii ta'uu miti jedhanii wallollee adda bare garuu akka amaanatti waan sirraa fuudheef immoo yoo keessan gileetiin barreessu haasaa isaa kan keessa walaloon faaruun makishaa bakka namni addunyaa kanaa namni si qixxaawu hin jiru baay'ee si kabaja minaamin jedhee yoo booyaa ashaanguliitiin maaliif akka matu si jaalate akka ittiin ibsatu sun oosaasitti fakkaachuu danda'a bammiro. Kanas ta'ee san muudillee haa qabatu si haa jaalatu lamindinoo maa ittiin himneeti bakka inni ahun biizii nenyi rabbi si haa baasu maan jenne. Doktor Barqoosaa jiraan siin jeeba. Ati ana kan dhiiraa jira ati adureen tu. Akkam jira si kan dhiiraa ora. Marta. Jaire. Marta jiran nagalaan jiran. Serious, let's go. Jedha adurree. Dhugaa rabbii boodee nuti adabuu waan gaa'isii finaalii maali adurree eessaati akkana iyyitu silaata eessaati Adurree kormaadha kun. Kan dhageenya addunyaa irratti aan Adurree kormaadha. Adurree kormaa. Jedha malee yoo jedha. Jinjoo yaa. Goofadan beektaa goofadan. isin adurree kormaa iyyutaa isin hin jee Kormaadha leenu na walaa kormama. isin korma akka taatan ni beekne garuu adurree ta'a nuti adurree dubartii ta'a nuti isin ajajee. Waraa dubartii akkamittaa. Suuraa irraa bannee yaa. Fira lazim. Isin hin ga'u. Lola, Hangam takka feetan. Dhugaa rabbi isin hin adabamu waan ani hin adabamu. Miyaw.